Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jenna gubaan immoo akka ajaa'ibaatti gubaar har'a irreechi kaayiroo haala ajaa'ibaa ta'een uummanni jechuudha miiliyoonaan kan lakkaa'amu walga'ee jira. Alaazar jedhama bakki kun haala ajaa'ibaatiin tokkummaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf nuti abbaa gadaa taane Dr. Asliin jechuudha kun akkanatti haala kanaan miidhaganii walaytaan abbaa gadaa walaytaan Ila kuno meeqa yaadura ummata kana daawwachiisa akka ummanni itti jiru jechuudha as keessa. Haala ajaa'ibaatiin baay'ee bareeda. Salaataa fa'aa warra jiru jira. Kuno kan salaataa jira. Kala gonoodhaa fudhatu jira. Tokkummaa Oromooti malee kun akka amantii ilaallanne asirraa fakkeenya fudhattu kuno. Ummanni asitti wal ga'e tokkummaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf hin hafnu jechuudhaan kuno ilaa kun ijoollee Oromooti warri sagadaa jiru. Jarri kun suuraa ka'uu jiru. Warri immoo amantaadha jedhanitti amanus yeroon jarri bishaan naqanii entiriidhaanus gahaa jira waan ta'eef amma kun warri kun warra dhaabbatee maal akka gochuu qaban waliin mari'ataa jiru jechuudha. Ajaa'iba ijoolleen qeerroon kaayiroo hundinuu babbareedan uffata aadaadhaan በጣም ያሳዝናል። Amrobbiyal abteem namni akkanatti hundinuyyuu jechuudha ajaa'iba otuu hin beekin har'a kunoo ajaa'iba bar leefiidhaan jirtu sayyuu ummata fannaan ummata qashtii akkam jirtan fayyaa keessan magaalaa Toronto Canada keessa jirra. Kaayiroo Egypt keessa jirra. Egaa waggaadhaan mochitti waan reeffannuuf yaa. Abdii keenyaayyuu nama lamaan biliyyaa. Kunoo qeerroo kaayiroo akkanatti jechuudha Suuraa kaafadhaa uffata aadaatiin akkasittiin faayamtee qeerroon kaayiroo. Dr. Abduseen abbaa gadaa eessaa akka ta'an asirratti koomitii jalatti barreessaa abbaa gadaa. Godina addaa Abbaa magaalaa gadaa Iskandariyaati Abduseenii. Har'a dura bu'aa keenya ta'ee akkanattiin abbaa gadaa ta'ee gaa irreeffachiisaa jira haala bareedaadhaani. Irreecha bareedaadha. Asirratti waa'ee warra tokkummaa irreechaa kanarratti waa jedhanuuf kaansa gadaa jira akkuma argaa jirtu. Warri wanta kana dhufe kun amantiidhaaf dhufe moo tokkummaa Oromootiin dhufetti yaadame ati akka keetti. Yeroo baay'eetti namoonni waan garaagaraati kan dubbatan irreecha jechuun bakka itti jaalalaa bakka Oromoon itti tokkummaa isaa cimsatu bakka itti wal mari'atee bakka shamarran illee asitti dhufanii wal baratanii bakka jaalalaa bakka tokkummaa irreecha akkasitti kan inni beekamu malee amantiidhaan miti kan ilaalamu keessattuu aadaadha yeroo uffata aadaa keenya uffannee aadaa keenya keessattuu warri biyya alaa jirru kun seenaa keenya uummata biraan geenyu beeksifnu aadaa keenya kanaadha kana hojjetaa jirra malee amantii wajjin waliin ilaallatu namoonni tokko tokko amantii fa'aa wajjin walitti fidu irreechi jechuudha. Kunoo ijoolleen kun musliima irreecha dhufanii kunoo asitti haala kanaan sagadaa jiru. Kun abbaan barbaade amantiittis haa fudhatu abbaan barbaades aadaa dheedhee dhufu tokkummaa Oromoo qofaaf asitti wal gaame malee kun waa'ee amantii hin ilaallatu hin jedhaan akka kootitti. Kanaafuu ilaalcha sammuu keessan jijjiiraa tokkummaa Oromoo jabeessaa isiniin jenna. Haala ajaa'ibaatiin amma kunoo sagantaan irreechaa jalqabuudhaaf jira. Kunoo warri aktiivistoonni gurguddoon kan akka Dr. Aslii, Reedii Adam, Muhammad Kadir Togodiidha hundinuu habteen namni asirratti hin argamin hin jiru jechuudha. Kunoo maadiin illee haala Maadiin mataa isaa kunoo jira. kunoo abbaa gadaa Jimmaatis ajaa'iba boo akka itti babbareedanii jiru yeroo laallu tokkummaan Oromoo abdii guddaa namatti hora yeroo akkanatti. Dubartoonni ajaa'iba aadaa isaaniitiin faffaayamanii jechuudha. Qalbii nu fuuchuudhaan nu waswaasuudhaan asirratti jechuudha. Sheer godhaatiin calqidhaati. Abduu irratti fuunee galchuuf deemna shamarran babbareedduu as keessa barbaadaaf. Warri Abduseen har'a as keessaa shamarran babbareedduu kana fuuchuu qaba jettanu koomintii jalatti naa barreessaa. Takka barreessa takka fuunee galchina barra Abduuseedha. Akkuma beekamu Abduuseen galuun qabu. bakka irreecha duwwaa osoo hin taane bakka itti wal xabbasanidha. Bakka itti fireendiin illee asitti wal argatanidha wantoota keenya. Ayyee. Har'a irreecha kana duudhaa abbootii keenya galmaan gahuudhaan aadaa keenyaan faayamnee keessattuu yeroo Oromoo agarsiisaa jirrudha. wantoota hedduudha kan bakka kanatti argamu aktivistoonni garaagaraa ni jiru. Yeroon akka Abdusee kunis yeroon isaaniitti saatii kana jechuudha
babbareedanii zanaa jedhanii dhufanii waa barbaadatan illee ni jira jechuudha daawwattoota. Har'a sababa irreechaa kana godhachuudhaan Dr. Abdusee yoo durba arfan tokko fudhatanii galan maal jettu? Dr. Abduseen durba arfanii miti 8 illee godhatan. Kunoo Dr. Asliinis jechuudha dhaabiidhaan akka addunyaatti tawaadaadaraa jiru as keessaa namni dhaabiidhaan isaan ga'u hin jiru. Haala ayiskiriimii intalli wayii asirratti affeerte jechuudha. Iddoo jaalalaati waan ta'eef eenyu si affeere ni gaafachuunis hin ta'u. Mee waa jedhu waan jettu qabdaa Doktor? Waan jedhu qabu. Mee waa'ee shamarran as Har'a keessa. ganamaan ba'ee Ayyee. yoo akkuma beekamu bakka irreechaa kana bakka dargaggeettiin itti hiree barbaadatanii ani waan isin beeku mucoon takka lakkoofsa gaafannaan iskiriimii naaf kennite lakkoofsan arganne bexaam aznaallu. Kunoo gaa iskiriimii jechuun waan qallaaliin seenaa mucaan kabbaan nigiggirnu jedhama ala afaan Oromootti kam waan ajaa'ibaa kenniteef lakkoofsa kennuun. Yoo waan Oromootti kabeega gabbaan nigiggirnoo Akkanatti kaafadhaa suuraa. suuraa qabadhaa. Suuraa screenshot godha Yalla kaafadhaa. namoonni ana reedii beektan star fayaa beektan screenshot. Yalla kaafatanii jiran. Kaafataa jiru Kaafadhaa, booda erguu suuraa qabdu jennee komentii yeroo- jalatti suuraa kaafadhaati. Nama baay'ee suuraa siin kaafataa. Kaafataa. Diqqoo garuu kaafadhaa jennaan. Suuraa haa kaafatan immoo. Dhiirtiin kaafatee jedhan. Warri dhiiraa kan kaasu. Shamarran illee as keessatti jechuudha. Shamarran bareedduu qofa jiru warri biyya biraarraa. Bishaan Baga dhufne wallahi shamarran ajaa'ibaa warri shamarran Dubaay qofatu bareeda maaloodha nuun jettan. Si waan ajaa'ibaa kaardiin qaba. warri gaa'ela wajjira keessatti inni hageeffata. Kiisiidhaan deemu. Suuquma daratee qabda. Kaardii an amma guutuu jennaan iqaamaan koo dhume shariyaan koo cufame hamma iqaamaa. Oke, dargaa jibate. Suuquma daratee hojjedhanii. Amma antini godhi amma ummata daawwachiifna haala ummanni itti jiru jechuudha babbareedanii. Shamarranis ilaallattanii warri Kanaadaa irraa Ameerikaa irraa dhuftanii asitti kaadhimachuu barbaaddan shamarran waxxaatii qofa guute diqqoo jaartii namaa sanitti hin fakkaatin. Ane ajaa'iba kunoo uffata aadaa gosa gosaatiin kutaa Oromiyaa kutaa 11 wanti hin hafe hin jiru as keessatti hundinuuyyuu mimmiidhaganii jechuudha qalbii nu fuudhaa jiru nu waswaasaa jiru. Waswaasamina qeerroon laayivii kana ilaalaa jirtan waswaafamuun hin barbaachisu. Ajaa'iba akka mee ilaalaa deemti irreechi kun itti kabajamaa jiru Oromiyaa xiqqoo fakkaatti baay'ee bareeddi. Akka jedhutti lafti kun kan Oromooti an duraan. Oromoon gaayaa hanga lafa kanaa bal'ata jechuudha akka seenaan nuuf himutti. Abdusee goddanyaa kiyya kan walaa 17. Kunoo gaa Jaala kiyya kana wajjin jirra guyyaadha Abdusee. irreechi har'a mee as keessatti maal sitti dhaga'amu tokkummaa Oromooti? Irreecha guyyaadhaa kana keessatti wanti natti dhagahamu jaalala uummata kanaa baay'inni uummata kanaati arguudhaaf irreecha guyyaadhaa kana kabajuu kennaaf baay'ee na gammachiisa baay'ee dasnadha akkasuma namoota hedduu wajjin asirratti argannee kabajnee oromummaa ibsachuu kennatti hedduu itti gammadaa ittiin boona jechuudha. Ayyee galatoomii irreecha milkisiifa ta'u. Amiin ulfaadhu. Dastish. Maani jimmaa sibbal jiru. Eessatti argite gaal? Itti qaqqabee achuma. Meerra ammallee sheer godha addunyaa baxabbaxa. Addunyaa baxabbaxi gaafa jedhamtu baxabbaxi qal jedhi wanti isaan beekamu irreecha waan ta'eef. Hajish. Nagaadha. Kun amma shamarran keenya jechuudha irreecha irratti haala ajaa'ibaatiin babbareedanii suuraa ka'aa jiru. Suuraa kanas suuraa ajaa'ibaati. Suuraa bara 2021 irreecha Kaayirootti jedhanii bara jireenya isaanii haasa'u jechuudha. Baay'ee bareeda. Kunoo gaa dhiironni illee jechuudha abbaan gadaa. Jirtu nagaadha.
Ajaa'iba! Ammallee sheer godha. Callumeedhaa sheer godhaatiin. Amma taa'etanii isinitti haasa'a. Baay'ee dadhabeen jira. Baay'ee ogeessan abdus irreechi amantaadhaa irratti hin argamanii kan jettan baay'ee jirtu. Garuu irreechi akka amantaatti fudhannee otoo hin taane kan nuti irratti argamne irreecha akka amantiitti otoo hin taane akka aadaatti akka tokkummaa Oromootti fudhanneetiyyuu irratti argamnee jirra jechuudha. Hundi keessaniyyuu sheer godhaa warra tokkummaa Oromoon jaallanne garaa gubaa. Warri tokkummaa Oromoon jaallanne kabajamoo habiibi kunoo galaa namni barbaadaa ture ibsaa abbaa macaa kabajamoo jechuudha. Akkam jirtu hordoftoota Abdus Tuubii baga geessanii Kunoo irreecha irreechaaf Kaayiroo bifa gaariidhaan kabajaa jirra. Isinillee karaa miidiyaa kanatti nu faana fakkaata. Baay'ee gaariidha maaliifuyyuu maal gurbaa kana dheengaddas hin beeksisin ture nama jabaadha shamarran keenya beekadha waa. waan hin jedhee isiniif sun qabu jedhee. Akkasi gaa kunoo haala barbaadaniin isin daawwachiifna nuti abbaa gadaa Kaayirooti Dooktor Abdusseen. Kun Oromiyaa xiqqoodha jechuudha. Oromiyaa xiqqoon kun haala ajaa'ibaatiin